Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa kee humna afaan gosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleessee, du'aa ka'umsaatiin immoo du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneessee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam ooltanii, akkam turtanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa, fayyisaa keenyaa, Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa koorsii dubbii Kiristoosiin boqonnaa afuraffaa jalqabnee barachaa akka jirru obbolaawwan barumsa kana hordofaa jirtan ni yaadattu. Egaan barumsa kanaan boqonnaa afuraffaa guyyaa darbe kutaa lammaffaa ture kan baranne waaqummaadha. Waaqummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos hojiiwwanii fi dubbiiwwan isaa kan inni bara foonummaa keessa raawwachaa ture keessaa kan jedhuun hojiiwwan isaa akkasumas dubbiiwwan isaa raajiiwwan isaa haala isaaniitiin waaqummaa isaa agarsiisanidha. Ilaalaa kan jirru guyyaa darbes kanuma duukarra wal qabsiisuudhaan aangoonni uumamtoota irratti qabuun waaqummaan isaa haala kamiitiin akka inni kitaaba qulqulluu kakuu haatti barraa'ee jirru ilaalleerra. Waaqayyo dhala namaadhaaf aangoo uumamtoota kana kunuunsuudhaaf bulchuu kenneera. Garuu uumamtoota kana waamee dhageessuudhaan ajajuu kan danda'u immoo eenyudha? Waaqayyo qofadha. Annaa Waaqayyo uumama isaa kana isas kan ta'e isas kan uume isadha waan ta'eedhaaf akkuma kana waamees immoo dhageessisuu kan danda'u isuma qofaadha. Kanaaf Waaqni qofti kan raawwatu kana gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos foon uffatee fayyina addunyaadhaaf yeroo dhufetti galaanota waamuudhaan dhageessise sagalee isaa. Galaanaan callisachuudhaan ajajee callisaa akka inni ture. Akkasumas qilleensota obomboleettii humnaan jabinaan deemu callis jechuudhaan dhaabbadhu jechuudhaan ajajeetu gooftaan keenya sagalee isaadhaan uumama isaa yeroo inni itti ajaju waaqummaan isaa haala kanaatiin ifa ba'ee kitaaba qootti barraa'ee akka jiru bal'inaan barannee turre kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti isuma kanatti dhufuudhaan kutaa sadaffaadhaan immoo waaqummaa isaa cubbuu aangoo isaadhaan kan dhiisu ta'uu isaatiin kan jedhu kan barannudha kan ta'u. Innumti abbaan icciitii gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos abboota keenyaaf icciitii isaa ibsee kan isaan barreessise nuufis immoo icciitii isaa ibsee nu barsiisuun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan waaqummaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos cubbuu aangoo isaadhaan kan dhiisu ta'uu isaatiin hoo ammam kitaaba qubatti akka inni ifee jiru barumsa kanaan ni barannaa jechuudha. Dursinee waa'ee cubbuudhaa fi cubbuu dhiisuun aangoon kan eenyudha kan jedhu mee haa ilaallu. Cubbuu namootaa dhiisuun akkasumas lubbuu namootaadhaa fi hiikumsaaf fayyina kan kennu aangoo kana kan qabu Waaqayyo qofaadha. Cubbuu namootaa dhiisuudhaaf aangoo kan qabu akkasumas immoo lubbuu namaadhaaf hiikamsa kennuudhaan fayyina kennuudhaan jireenya bara baraadhaaf ga'uu kan danda'udha Waaqayyo qofaadha. Waa'ee kana kitaabilee qulqullaa'oon caqasa baay'ee qabataniiru. Caqasa lamaan tokko haa ilaallu.
faarsaa 202 lakkoofsa 1 kaasee hanga 2tti kan barraa'e kana mi'a ilaallu. Maal jedha kitaabni qulqulluun sagalee Waaqayyoo? Yaa lubbuu koo Waaqayyoodhaan galateeffadhu. Lafeewwan koo hundis qulqulluu maqaa isaa galateeffadhaa. Yaa lubbuu koo cubbuu kee kan dhiisu Waaqayyoodhaan galateeffadhu. Kitaabni qulqulluun maal kan taasisu? Cubbuu kee kan dhiisu Waaqayyoodhaan galateeffadhu. Cubbuu kan dhiisu jechuudha Waaqayyoodha. Kan biraas kakuu haaraa keessaa tokko ilaalle innumti galanni isaaf haa ta'uti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos lallaba isaa tulluu irratti waa'ee kadhannaa yeroo barsiisu isinis akkas jedhaa kadhadhaa yaa abbaa keenyaa jechuudhaan eegalee bakka tokkotti maal jedhaa cubbuu keenya nuuf dhiisi jedhaa kadhadhaa jechuudhaan dubbata. Maatiyos 6 lakkoofsa 12tti argama. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 12ffaatti barraa'ee jira. Maal godhee cubbuu keenyas nuuf dhiisi jedhaa kadhadhaa. Maaliif cubbuu kan dhiisu Waaqayyoodha waan ta'eedhaaf cubbuu keenyas nuuf dhiisi jedhaa kadhadhaa jechuudhaan dubbatannaa. Kanarraa maal kan ilaallu cubbuu dhiisuudhaaf akkasumas dhiifama taasisuudhaaf lubbuudhaaf hiikumsa kennuu kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Maaliidhaafidha Waaqayyo qofa kan ta'e? Aangoo kana qaamni biraa qabaachuu maal dadhabe kan jedhu ilaaluudhaafi cubbuun mataan isaa jalqaba maal kan jedhu beekuun nu barbaachisa. Cubbuu jechuun abboonni keenya hiikkaa isaaniidhaan akkasumas kitaabileen qulqullaa'oon akka nutti agarsiisanitti jechaadha. Waaqayyoodhaan falmuudha hiikkaan cubbuu. Waaqayyoodhaan falmuu amatsi. Amatsi Waaqayyotti kaasu jechaadha. Falmii Waaqayyotti kaasu. Ati nuun bitti seerri kee nuuf hin ta'u. Ajaja keedhaaf hin bitamnu jechuudha. Namni cubbuu raawwate jechuun kan jalqabaa kan balleessu maadha? Ajaja Waaqayyoodhaaf bitamuu dhiisa. Seera Waaqayyoo cabsaa waan hamaa Waaqayyoorratti raawwata jechuudha. Kanaaf cubbuun kallattiimaan namni yoo cubbuu raawwannu kallattiimaan seera Waaqayyoo cabsaa jirra. Waaqayyootti falmii kaasaa jirra jechuudha. Waan hamaa isarratti raawwatame kana immoo dhiisee kanneen raawwatan kanaaf dhiifama taasisee tokko ta'uudhaan isaaniifis waan gaarii raawwachuu kan danda'u immoo isuma. Maaliif cubbuun kan raawwatamu Waaqayyootti waan ta'eedhaaf cubbuu isarratti raawwatame kanaaf bakka dhiiseera jechuu kan danda'u isuma Waaqayyoodha malee kan biraa qaama biraa miti. Cubbuun kun immoo kanaa qofaa miti. Kallattiimaan nuti kan raawwannuudhaa fi callisnee wanta soba nuti raawwannu hannaa ejja nuti raawwannu qofa miti. Cubbuun Waaqayyoon falmuu kan jedhamu namoota irratti illee wanta hamaa raawwachuun nama akka ofii irratti wanta hamaa raawwachuun mataansaa Waaqayyoodhaan falmuudha. Seera Waaqayyoo darbuudha. Kanaafidha maal jedha kitaabni qulqulluu gaafa ilaallu seenaa Daawitiin beekna hundi keenya. Daawit yoo tokko maal godheera? Haadha manaa Ooriyooniin Barsaabee jechuudha. Otoo isheen dhanni dhiqachaa jirtu argeetu waamee ofitti fudhateera. Kana booda isheenaan haadha manaa isaa taasifate. Wanti kun akkasatti hin beekamneedhaaf immoo Ooriyoon bakka waraanaa kan jiru sana abbaa manaa ishee jechuudha. Deemaa fidaa jechuudhaan deemanii fidanii akka inni ishee bila buluu taasisee garuu inni buluu hin bulle. Kana booda Ooriyoon akka inni du'u taasisee ilaala. Cubbuu irratti raawwachaa jira Daawit. Ooriyooniif haadha manaa isaatti raawwachaa jira. Kana booda erga inni kan dhumaa raawwatee booda raajichi Naataan gara Daawit dhufee cubbuun akkasii raawwatameera cubbuu akkasii raawwatetti gaafa inni jedhu Daawit kan dubbate kana maal jedhee Waaqayyoo irratti balleessaa raawwadheera jechuudhaan jalqabe. Irratti Waaqayyoo irratti. Kanaaf kun kan jiru lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 13 dha. Innaan namni qaama biraa irratti obbolaawwan kanatti kan hojjennu yoo taane qaama sana bitee kan jiru Kiristoosidha. Qaama sana bitee kan jiru Waaqayyoodha. Kiristoosa dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasuudhaan nama kanaaf beenyaa kan ta'eef. Innaa በዋጋ ተገዝተዋል ገቲidhaan bitamtaniitu foon keessan kun akkasumatti kantuudhaan kan dhufe miti kan jedhu qulqullichi Phaawulos bitamneerra jechuudha. Nama akka keenyaa irratti cubbuu kan raawwannu ta'e kallattiimaan Waaqayyoon falmaa kan jiru. Waaqayyo seera isaa cabsaa kan jiruudhaa fi Waaqayyoodhaan gaddisiisaa kan jirudha jechuudha. Kanaaf isaan kun hundumtuu dhiifama kan taasifaman cubbuuwwan walumaa galatti jechaadha. Nama irratti kan raawwannus kallattiidhaan Waaqayyoodhaan irratti raawwachuudhaan kan gaddisnu hundumtu isaanii dhiifama kan argatan Waaqayyoon qofaadha. Waaqayyo qofaadha cubbuuwwan kana dhiisee lubbuudhaaf hiikumsa kennuu kan danda'u jechuudha. Innaa gara gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoositti yeroo deebinu immoo seenaawwanii fi raajiiwwan wangeelota irratti barreeffamanii jiran inni gooftaan keenya
cubbuu kan dhiisu ta'uusaa sitti agarsiisu. Maal kan taasisu cubbuu kan dhiisu ta'uusaa sirriitti haala adda ta'eetiin ni agarsiisu kan inni raawwachaa ture keessaa mee muraasa isaanii haa ilaallu. Caqasoota lamaan sadan tokko haa ilaallu. Kan jalqabaa Wangeela Maarqos boqonnaan 2 lakkoofsa 3 irraa kaasee hanga 12tti kan barraa'e mee haa ilaallu. Namoonni afurii nama naafa tokko baataniitu gara isaa fidan. Innaa sababa baay'ina namootaadhaaf gara isaatti dhiyaachuu waanta hin dandeenyeedhaaf baaxii manan keessa taa'u sanarraatii kaasaniitu namicha naafa kana sireen irra ciisu waliin gad darbataniidha. Akka inni taa'utti bakka gooftaan keenya taa'aa jiru keessa mana isaarraa baaxii kaasanii achi keessatti gad darbatan. Kana booda gooftaan keenya Yesuus amantii isaanii ilaalee namicha naafa sanaan yaa mucaa koo cubbuun kee siif dhiifamteetti jedhee jedha. Maal jedhee yaa mucaa koo cubbuun kee siif dhiifamteetti jechuudhaan dubbate. Kana booda bakka sana namoonni taa'aa turan keessaa Fariisonni ni jiru barreessitoota seeraa jechuudha. Isaan keessaa tokko tokko achi taa'anii waan ta'aniidhaaf seeras hin beeku, kitaaba qulqulluus hin beeku. Laphee isaaniitti maal jechuudha ajaa'ib qabanii namichi kun maaliif arrabsoo akkasii dubbataa lottu sibaat Kiristoosiin? Waaqayyo tokkichaan alatti cubbuu dhiisuu kan danda'u maalti jira jechuudhaan yaaduu eegalanidha. Eenyunaatti waaqayyo tokkichaan alatti cubbuu dhiisuu kan danda'u eenyutu jira jechuudhaan yaadutti kaan isayyuu arrabsoo jechuudhaan jecha isaa jechuudha. Kanumaan gooftaan keenya laphee isaanii kan isaan yaadan isaan irratti beekee akkas isaaniin jedhee laphee keessanitti maaliif waan akkasii yaadduu? Cubbuun kee siif dhiifamte jechuudhaa fi ka'ee siree kee baadhuuti deemu jechuu keessaa kamtu salphata jechuudhaan isaan gaafate ilaala. Amma cubbuun siif dhiifamteetti immoo siree baadhuu ka'e jechuun kamtu salphaan? Siree baadhuu ka'e jechuun baay'ee cimaa namatti cubbuu kee siif dhiifamtetti isatu salphaadha. Innaa waan salphoo kana dubbannaan akkamitti shakkitu? Itti jokkoo siree kee baadhuu ka'e jechuudhaafan jira jechuudhaan isaanitti dubbate. Innaa kana booda akkas ergama jechuudhaan namicha naafa kanatti galagalee erga akkas jedhee booda keessa kamtu salphata erga jedhee booda maal jedha waa'ee mataa isaa gaafa dubbatu haa ta'u garuu ilmi namaa dachee irratti cubbuu dhiisuudhaaf aangoo akka qabu akka beektan jechuudhaan dubbate. Eenyu ilmi namaa mataa isaa ingirii ilma namaa jedhee akka dubbatu maaliif ilma namaa akka jedhu dursinee bal'inaan baranneerra. Ilmi namaa dachee irratti cubbuu dhiisuudhaaf aangoo akka qabu akka beektan aangoo ni qaba cubbuu dhiisuudhaafi. Kana booda maal jedhe namicha naafa sanaanis ka'ee siree kee baadhuutii gara mana keetti gali jechuudhaan dubbate kanumaan namichi ka'ee siree isaa baatee gara mana isaatti deemee jedha kitaabni qulqulluun ilaala. Gooftaan keenya maal jedhe yaa mucaa koo cubbuun kee siif dhiifamteetti kan jalqabaa jechuudha. Namoota warreen akkamitti waaqayyo tokkichaan alatti qaamni cubbuu dhiisuu hin jiru namni kun akkamitti arrabsoo akkasii dubbata warreen jedhaniidhaaf immoo ilmi namaa dachee irratti cubbuu dhiisuudhaaf aangoo akka qabu akka beektan jedhee immoo isaaniif immoo kan dubbate jechuudha. Gooftaan keenya haala kanaatiin waaqni qofti raawwachuu kan danda'u cubbuu yeroo inni itti dhiisu ni agarra jechuudha. Kan biraa isaa ilaallu Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 36 kaasee hanga 50tti bal'inaan barraa'eera. Namichi Farisaawwiin tokko gooftaa keenyaan laaqana mana isaatti affeera. Yeroo kana dubartiin cubbamtuu kan isaan jedhan isaan jechisaaniidhaan cubbamtuu kan jedhan shittoo qabachuudhaan mana sana seenti. Kana booda fuuldura gooftaa keenyaa dhaabbachuudhaan imimmaan ishee dhangalaastee boo'uudhaan imimmaan isheedhaan miilla isaa miiccitee rifeensa mataa isheedhaan goskitee shittoo isa dibuudhaan dhiifama isa kadhachaa turte. Yeroo kana Simi'oon namichi Farisaawii kun namni kun osoo raajii ta'e dubartii kana ni beeka. Cubbamtuu waan taateedhaaf akkamitti waan akkasii gochuu dandeessi jechuudha. Yaaduu jalqabe sammuu isaatti. Kana booda gooftaan keenya kan inni sammuu isaatti yaadaa jiru waaqa waan ta'eef ni beeka. Simi'oon maaliif wanta akkasii sammuu keetti yaaddaa? Dubartitti fakkeenyaan itti hime dursee fakkeenyaan itti hime namoota qarshiin liqii isaan jiru keessaatti liqiin inni guddaan inni isaaf dhiifame baay'ee abbaa qabeenyaa sana akka jaallatu isaaf ife. Ittaansee maal jedhaa ati mana kee dhufeennaanii bishaan miilaa naaf hin dhiyeessine isheen garuu mi'aan isheedhaan miila koo miicite. Ati mataa koo shittoo hin dibne isheen garuu mataa koo shittoo dibde jechuudha. Erga wal dhoksee booda
cubbuu ishee guddaan sun isheef dhiifameera. Cubbuun kee siif dhiifameera jechuudhaan gooftaan keenya haala kanaan isheef dubbate. Cubbuun kee maal ta'e siif dhiifameera jedhaan. Gara waa tokkotti kadhatee osoo hin taane gooftaan keenya kallattiimaan akkamatti cubbuun kee siif dhiifameera jechuudhaan dubbate. Dubartittiin kun akka isheen qulqullooftee deemtuuf cubbuu ishee isheef dhiisee ishee geggeesseera jechuudha. Kan biraatti dabaluudhaaf caqasa xumuraa wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 43 kan jiru gooftaan keenya cubbuu kan dhiisu qofa osoo hin taane hiikumsa lubbuu laachuudhaan gara jireenya bara baraatti illee dabalee kan galchu ta'uusaa kan itti barraa'edha. Guyyaa jimaataa fannifamee yeroo jiru bitaaf mirgaatti kanneen fannifaman namoonni hattoonni lama turaniiru. Hattoonni kun dursanii cubbuuwwan gurguddaa raawwachaa kanneen turan sababa cubbuu isaaniis fannoodhaaf kanneen ga'anidha. Innaa isaan keessaa inni mirgaa sun maaloo yeroo dhufaatii keetti mootummaa keetti ni yaadadhu jechuudhaan cubbuu isaadhaaf gaabbii galee gooftaa keenyaan kadhata. Kana booda Kiristoos maal jedhee har'a ana waliin gannatatti argamta jechuudhaan kana dubbateef ilaala. Cubbuun isuu qofa miti kun. Har'a na duukarra sirrii mattachumatti argamta jechuudhaan nama jalqabaa gannata kan seenu kan ta'u taasiseera. Innaa kun maal agarsiisaa gooftaan keenya sirriimatti cubbuu kan dhiisuudhaa fi waaqni qofti kan raawwatu jechuudhaan dursee kitaabilee qulqulluutti kan barraa'e sana inni osoo raawwatu kan itti agarreedha jechuudha. Inni gooftaan keenya cubbuuwwan kana kan dhiise aangoo isaatiinidha. Akka luboota kakuu haaraa waaqayyo cubbuu keerraa si haa hiiku jechuudhaan yookiin abbaa kadhachuudhaan yookiin hafuura qulqulluu kadhachuudhaan Kiristoos kana kan raawwate osoo hin taane guutummaa guutuutti aangoo mataa isaatiin cubbuun kee siif dhiifameera. Ana wajjirraan gara mootummaatti galtaa. Biyya lafaarratti cubbuu dhiisuun ilma namaadhaaf kennameera jechuudha. Isaan kana hundumaa aangoo mataa isaatiin kan dubbatedha jechuudha. Innaa kanaaf dursee kitaabni qulqulluun cubbuu kan dhiisu waaqayyo qofa akka ta'e kan dubbate koon uffachuudhaan kan dhufe waaqni abboonni keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos immoo haala kanaatiin osoo cubbuu dhiisaa jiru argamuusaa waaqummaa isaadhaaf ragaa guddaadha jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya aangoo isaatiin cubbuu dhiisuunsaa kun waaqni qofti kan raawwatu jedhamee kan barraa'e aangoo cubbuu dhiisuu isaa kana gaafa laallu waaqummaa isaaf ragaa guddaa ta'a jechuudha. Kun qabxii lammaffaati. Qabxii sadaffaa kutaa nuun qabannee kan dhiyaannudha kan ta'u guyyaarraa asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhaggeeffanne laphee keenya keessa nuuf haa bulchuu kutaa nuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.